gurbaa as gubbarratti gartan kana Abu Muaz lammaffaa jettanii yaamuu ni dandeessu. Akkuma Abu Muaz Oromoota kaabaa fi kibbaa ba'aa fi dhiyaa sossooson kiristinnarraa gara islaamummaa naqaa ture. Gurbaan kunis Amaaraa fi warroota afaan Amaaraa dubbatan kaabaa fi kibbaa ba'aa fi dhiyaa sossooson kumaatamaa ol gara islaamummaa naqee kumaatamaa gara islaamummaa nama naqaa jirudha. Akka carraa TikTok gurbaa kana yoo jala gassentanii guyyaa guyyaan nama shaadaa qabatu fayina garree tasa biran kuttu. Yoo isaa nama wal mormu agartus nama namaan wal mormu gonkumaa sitti hin fakkaatu. Dubbiin isaa suuta dubbata jarjara hin qabu. Waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa gurbaa kana yoo arrabsitus aariin irraa hin mul'atu. Yoo faarsitullee gammachuun gonkumaa irraa hin mul'atu. Ilaaltus sheeka sitti hin fakkaatu dargaggeessuma nama muslimaa tokko fakkaata. Dubbiin isaa garuu sheekkootee osoo hin taane aalimaa fi daa'ii sitti fakkaata. Namuma ajaa'ibaati. Kanaaf gurbaa kana yoo isinitti tolee isin gammachiise aizosh jettanii akkuma sirboota afaan Amaaraa jalatti barreessitanii deemtanii gurbaa kana jalatti jabaadhu jechuudhaan akka jajjabeessitan kabajaa fi jaalalaaniin isin gaafadha. Yoo isin gammachiise share like waliif godhaadha. Islaamummaan dhugaadha. Islaamummaan jaalala. Islaamummaan nagahaadha. Islaamummaan yeroo gabaabaa keessatti addunyaa kana ni dhuunfatte. Akka addunyaattis islaamummaan saffisa guddaadhaan dabalaa jirti. Akka warroonni lixaa jedhutti islaamummaan waggaa 30 fi 50 keessatti addunyaa kana ni dhuunfatti jechuudhaan tiyooriidhaan tilmaama isaanii kaa'aa jiru. Kanaaf warri islaamummaa hin fudhatin hatattamaan daftanii akka islaamummaa fudhatan kabajaa fi jaalalaan isin waamam. Kottu yaa ilma namaa dhagahi waan gaarii dukkanatiin jaamiin baafadhu gargaari amanuu baattullee amantii wal bari isa kami dhugaan isa kami dharri hundumaa addaan baafadhu suuta jedhee sabri san booda hamanii oofeetis kafari kan jedhe quraana burkaan dhumne bahri filma hatasiif kenne jira gooftaan gaariin jalqabamee bari fittiin dhibaayini nu badhaaftee diini rahmata keetiini. Xalayaa jaalalaa walaloo jaalalaa asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa burqaa shinjiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib gisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol siniifaati achiin karaa waasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin jaa galatoomaa hojiin keenya yoo isinitti tole share like gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala. Sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.